du'a ishee rabbiin haa beeku yookiin madaamitu darbata yookiin immoo shumatu mana qulqulleessa jettee akkasuma aanitti mucicaattee kufte ta'a. Dhugaan ishee rabbii fi rabbii qofa. Dhugaa rabbii baay'ee garaa nama nyaata. Nu hundumtu bakka tana jirra. Baay'ee ulfaataati biyya hambaa kana keessatti baay'ee madaamin kiyya gaariidha jechuun sobadha. Bakka duute sana reenfa keerree namni kaasu hin jiru. Dhugaa rabbii baay'ee natti dhagahame. Amma sa'aatii kana qixxee reenfi ishee bakka irra taa'ee iddoo abashoonni sun arguu baatanii achii ka reenfi ishee allaatti taphataa jechuudha. Erga duute maal kana siniin jedha isaanitti homaa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Iddoo ijoollee isaanii taate iddoo yookiin immoo haadha manaa isaa taate yookiin abbaa manaa ishee ta'e akkasuma jetti. Namni namuma baay'ee wanti wal caalu qabeenyi mataa nama taate malee uumaatti namni wal hin caaladhee yaadu. Iddoo daa'imni isaanii mataan dhukkubsatte waan ta'an beektanii. Ani immoo gaammoon waan biraa miti dhukkubsachuu miti bakka kana akkanaanatti gaaduuniyyuu namatti fakkaannu dhugaa rabbi foote namatti fakkaa. Shamaa akkam jirtan fayyaa keessanii daawwattoota koo ani nagaa koo galata rabbii isinoo fayyaa keessanii nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha hunda keessaniif iyyuu. Egaa ka har'aan kana maaliin qabadhee dhufe jettan buletti keenya beeruutti dubbuu ishee darbee ishee irraa waa dubbadha. Du'a ishee rabbiin haa beeku akkatti isheen darbamte ufumaaf dingata kufte ta'ee akkasumallee haraboota akkana godhare dhugaan ishee rabbi bira dubbachuuf nama dhiba. Maaliifuu jettanii cubbuu keessa galla oon fakkeenyaaf araba soo jedhani qaroo ofiitiin argamu malee rakkisaadha. Isheenis immoo kiniif baay'inaan mana tokko tokkotti foodda qulqulleessaa dhuun. Fooddi kun beektanii mastaawutii qaba. Mastaawutii kana laazim qulqulleessuu qabu. Akka dura dhuftaniin mastaawutii sana yoo hin danda'u jettaniin yoo barsiistan malee madaamii keessa sana dura jalqabsiistanii immoo amma hin danda'u jettaniin dubbii isinitti fiddi. Kanaafiyyuu yookiin isarraa ofisheetiif tasa mucaattee haa kuftu madaamii numti ishee akkasaa gootu. Dhugaan ishee rabbii fi rabbi bichaa. Kanaafiyyuu maal isinidhaama ijoollee shamarranii hunda keenyaaf iyyuu jechuudha. Warroota biyya hambaa jirru kanaaf adaraa keessa nama danda'amaa ta'e ofii egaa. Lubbuun ofii biyya keenyattis qoosaa taate biyya ormaattis qoosaa taate amma danda'amaa ta'etti ofii egaa. Namni nuuf hin na'u. Amma isheen kufte reenfa sanarree namni wal fuudhu dhabamee dhugaa rabbii fuute. Itoophiyoota keenyatti argee hamma tokko achi walitti iyya malee isheenumti mana ishiitillee kufte sun mana baatirree maal taatetirree jettee onnoon jettu laalaa midiraa rabbii. Haraboota dhugaan siniin jedha araban na jaalata jettaniitu dhugaa dubbachuu hin dubbatina. Maaliif na jaalatu jettaniitu jaluma sarartanii hin taa'ina. Kussobadha. Maaliif amma tokkoyyuu afaan isinitti tolu oati cimtuu taate hojii isaaniitii wanti gammachiifte malee arabni na jaalata jettee yaadin. Yartuu biyya keetii nama yartuu biyya keetii si wayya. Waanuma feesittaa yaadurreedha. Kanaafiyyuu arabni amma isheen kufte achi gubbaarra waggaa kuftu sana fooqidhuma sana yookiin manuma sana jalatti kufte miti. Yookiin abbaan manaa yookiin haati manaa yookiin ijoolleen gadi ba'anii tolaalanii. Waggaa namni akkasitti iyyuu sanaa jechuudha. Kanaafiyyuu baadaadhuma alagaan alagaadhuma akkasii isin jechuu barbaadani. Arabna jaalataa madaamiin kuminaaf iddoo guddaa qabdi. Madaamiin kun akkanaan jette tussoba dhugaan isin jedha. Yoo isin dhukkubeyyuu guyyaa siif lakkaa'u. Madaamiin na jaalataa jettanii ta'uu yaadina. Maaliif kanuma jechuudha. Amma nachitti walitti iyye sana isheen intaluma eessaati Oromoo isaa taatu, Amaara isaa taatu, Walaayittaa isaa taatu, intaluma jechaayyuu haa taatu. Eenyutu achitti walitti iyyeetoo reenfa sana akka kaasu taasise isayyuu abashaadhuma keenya yookiin immoo Itoophiyaadhuma keenya jechuudha. Amma fi ammaan numa walii wayyaa. Malee isheen madaami sun isheen qaxaratte sun egaa amma nabira jirtutti akka ilmoo kootitti ilaalate takka akkas namaan jetti
sobatuni dhugaa rabbii soba akkasi akkatti duuterre rabbi na beeku dhugaa rabbi kan dubbachuuf nama dhiba maaliif ani gaa kuftee achirraa kuftu sana arguun oolan baay'izawwe maaliif sa'aatii hedduu lafa turte mucoon reenfishee yul sa'aatii hedduu ture achi echa deemtee akkatti kuftellee arguu baatan ka eessa deemtee jedhanii ko arguun oolan beekuma sim jedhan kana kanatti garuu achirraa an darbe eenyu akka ta'e rabbi na beeku yookiin sheematu kufee nan hojjedha jetteeti achirraa mucaattee kufte yookiin immoo madaa'uma ishee kanarratti yaade rabbi na beeku san beeknu nafsi ishee amaaru rabbini kanas sinin jedha amma danda'ama ta'etti of eegaa biyya horumaatitti baay'ee rakkisaadha of eegan iyyuu ta'u rabbin namaa eegu of eeganillee danda'anii rabbumti namaa eegu haa ta'u iyyuu malee immoo bakkitti of eegdan tokko immoo dursaa akka mana harabaa dhuftanii waan hunda sin nan danda'attanii barsiistan taanaan barsiistanii immoo addaan kuttaniiti hin danda'u jettan taanaan kun dubbiin hin dhufa maaliif fakkeenyaaf fooqii ol koraniit mastaawutii qulqulleessu mastaawutii sana ugaa qulqulleessanii akkuma dura dhufteen kaa takka fakkeenyaaf haaraan biyyaa dhufnus hin jira isaan kun baay'inaan hin beekan warroonni immoo yeroo lamaa sadii kan deddeebi'an jira isaan hin beekan isaan akkasii kana ka akkuma dhufan sanaan madaan bakka kanaan danda'u bakka akkanaan dhiirri qulqulleessu mala inni qulqulleessu miti achi gubbaarraa kuma cucaadhe kufuun danda'a akkas jettanii ifa baastanii itti himu dursuma hogguma hojii haa jettanii mana ishee galtanii hojii jalqabdan jechuudha akkas ta'e taanaan dhugaa rabbi foote madaami takka taate malee qulqulleessanii jettu ka inuma dhiistii nama biraa biddee ji'aanis haa ta'u ammuma ishee yeroo barbaadde sanaan dhiira fiddee qulqulleessistiin jiran warra dhiiraa akkasitti mudhii isaanii hidhatanii ta'an koranii qulqulleessanii jiran isaan fiddeetu qulqulleessisiisti garuu ati immoo nan danda'a jennaan isheen birrii baasu barbaaddeetidha kanaafiyyuu dursa akkuma mana harabaa seentaniin nan danda'a bakka hin dandeenyetti nan danda'a jedhana hojii keessatti hojii dhiiraa han jedhamu jira isa nan danda'an jedhana maaliif ijoolleen tokko nan argaa akka makiinatti jira akka gaarii isaan koranii qulqulleessan isa hin barbaadatanii dursuma jala sarartanii doottumtanii waan isin dirqaman hojjedhu jettuun jiru maaliif isin barbaadu jedhamu dirqama ta'e akkasii waan akkanaa dursuma akka dhuftanii hundumayyuu yoo barsiistan ta'e isin hin dirqamsiistu jechuu barbaadenni kuni kan qulqulleessu eenyudha warroota dhiiraatu qulqulleessa malee warri shimirranii akkasitti fooqii